Len nama echo konsi argatu tanida salfachisani kawan wali galani ne salfachimna jedani wayati fakkate na rifadde jolle kenya bolan ko garu falla kana adu yodo e malji chunduga nawma gofna jebbi sejira wallahi Salam alaikum. Mesti kapan dosa kalian sih wanita? Ayah mau pergi ya tempat. Wallahi mata bawu nanti kayak agak cuma karena nama mide jalan mali wannan nama mide wala madisa waktu kona fidami wala memperbaduan untuk kiti muanan juga ada lumayan matuk mide tukku bena beda wallahi argam video kana arge wallahi wabillahi mata kuacut wallahi radde saja wallahi rabbina bayis ya Abshir mau abshir. Agak cuma ilmu ma yani wakam wajib belajar nih dini yu rabba bayisu dalam saat ini terjun rabbi sahaja bayisu ini nama aja ada wana jate yu ini nama aja ada garu rabbi sahaja bayisu jadi nama tambeka nama dibatorba Oromo dibatorba itu nama dibatorba lagi hadu jacun wallahi kasih sini yani jara de mani kulfu fayan karabiti awanan jarun kapu garutu kullu bonjuru wala ni simide na hima wala jara de Abshiri mau pergi ya abshiri. Wallahi ruga rabbi dubatu Oromo sejalati Oromo miti kono Ethiopia sejalata ati garu takka Ethiopia lewa angone Oromo wa goda turte yecha Oromo kana bira dabata turte ummata sigale kale sibra dabbate san qeeqa turte yunama qeeqa ture ummanni sun kale yero ummanni sun akkasil leenca darbu wallahi yero dufani akkasi hayzo sin jedani abshir sin jedani ati obboleessa kenna dibe rabbi namarra kay kana sirra hafuru jedani yero akkasi sijajjabe san wallahi ana kamata kiyati gaddan dagame mali fi takka Ethiopia sani fille wataten beetu ummata sani fille watatan ten turre ummata kenna kana galata biraqabda ummata kenna khana wata aturti sababa ummata kenna ti firriba kan ke dabde cha wame kata aturti halkani guya sigale ummata kenna hada yesa miskina sigale asra gargasa turte cha warri amode beeti ni jibba sigale lafet sikabad warri kale gargasa gafa guya gargasa kan ke titi hadu demtani hin gargarina achirratti hadu oromo mal goda turi kajeru waan ati Oromo goda turte Oromo miti rabbi numbeka waan inu arga ture kanazi hamilen takkasin cabini iyadaini infayita wallahi infayita harkan kennadini ummata kana bakkallatini inshallah Oromo sijalatu sibira jirdi watakanu jala iyadaini sinjechu barbadeti muniri ittifofani ba qata hasalle ittifofa muniri warri osenta Okay. Sagale ki jadi deki hama. Ya nage zamunir. Ani mubarak ifwan. Ini amuyo. Rati. Jero amanta nanti. Wani irati tiye pajukabu. Wah gargar sesakof. Akhirnya terkiyatiku. Madu. Nama hunta kekiyatu yecu. Bayar kisada. Nani kuni syaitan olijir. Syaitan ini nuhati. Di kafat war. Furwana tung kafan ni syaitan ni. Ani takani rabbi fil janna jiba syaitan ilmanawati tu ani rabbi gaji kana bayi uya gutu kan wala fitil bano hiddu siru yale isu dukan sinjal ani sabat takawai sawati sa so embiro ani makasaba aka fitali TV kesehatan mani
ani jarallee maqaa takkaarrabsee hin beeku akka kiyyaatti. Maaliif sabni wali gaarii keessa jira wanta jira kutaa hunda keessa gaarii jira wanta jira. Kanaafin waan kanarraa if qusadhaan. Yeroo jirriitti walii galee yoo isa gargaartan harki haa muramu harki keessan jechuu ay barka warra jiru asoo harkanii isaan itti dabalamuu garii isaaniitti hunda isaaniitti minte fintaaleeyyiin baadhan kan muraasa asoo harkanii jechi kana fayyadamuun nama gaddisiisa dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa isaan bira dabree ijaaramanii dhufanii gruubiin ijaaramanii dhufanii akkaawuntii wal fakkaataa keessatti dhiyaatu gisee namni akkasitti girrii keessa jiru kalli isaanii amma isuma dhugaa baay'een gadde arraba ol akka namni ilaa hanka akkaawuntiitti ijaaramee dhufe nama oshaleessuudhaaf yaada. Bari Munir dhaggeeffadhu Munir ilaasirratti afaanitti qaballe dhiifama micaa kana beeyta ilaalcha isaa osoo hin taane namummaa isaa jibban. Dhugaa rabbi ani hedduu takkaan maalimee gaafa gurbaan kun Oromoo dalagaa ture Mubaarak Musammaa namuu ni beeka. Mee deemaa hin dhaqina nani bar hin dhaqina giiftii takkatti hin kennina gargaarsa takkatti hin kennina bakka sanatti hin argamina kana jechuun maalimi maatiin jira bar nama gaddisiisa kana guutuu mee Mubaarak Musammaa maal balleessu uummata Oromooti. Koy obsi namni wallada walitti mufata warra rabsa garuu gaafa hamtuu keessaafu namni fi anaa fi Mubaarak irra namni wal arrabsu hin jiru ani suma dhugaatiin si waggaa lama wal arrabsini anaa fi Mubaarak Musammaa garuu namni gaafa hamtuu nama laala gaafa hamtuu ilmi namaa jechuun nama hallayyaa keessa kufee dhagaadhaan hin turtu kaleessa akkasuma godhu hin jettu kanaaf waa hundumaafuu namni yoo waalee gudhuu baate taaptamillee godhee sheerillee godhee du'aayii godhee kunuu gargaarsa. Kana achi garuu yoo hammeenya sanillee yoo gaarummaa sanillee hin qabaanne callisee silaa taa'ee bareedaadha. Waa hundumaafuu ani mata xiyyeeffannoo gargaarsa irratti godhuu barbaada. Boonaa waliin dubbanne jira Mubaarak kaleessa dogongorri kaleessaa deebuu hin qabu. Kaleessa akkaawuntii wal fakkaataadha girrii keessa yeroo dura namni akkasii baay'ee waltajjii jira keessaanillee si dawwalii sagalillee si kaa'ee abdiifillee kaa'ee Aasiyaanillee yeroo irra deddeebitee dubbachaa turte har'a boonaa baadhee koontirool godhuu qaba. Boonaa ala namni tokko profaayila kee godhateedhaaf akkaawuntii isaa iskiriinshoot jalatti godhachuu hin qabu. Kanarratti silaa xiyyeeffannee waan tokko irratti xiyyeeffannee bareedaan jaanii gargaarsa booda itti deebina. Sistema gargaarsaatii fi akkaataa uummata keenya galgala akkuma kaleessaa warri na kabajanillee mana cuftanii dhuftan hundi keessanii akka Amaarattis akka Oromoottis baay'ee galatoomaa isinillee abbaa giddii Heydar manarra deemaa turtanii galatoomaan isin jaa waan akkana hojjennu har'a akka mana hin banne mana Mansuur Jamaalitti galgala zogongol fakkaataa saditti namni laayif irra jirtan gisee za'aan geesse kottaa mana Mansuur Jamaal jennee gama sanitti muuf godhuu qabna. Kana waan kanarratti waan yaada akkasiisan irratti yoo irra haasawin irra bareedaadha. Kana arrabaatii fi gawantaa itti deebina. Waan tokko waan isaadhaaf fayyadu yoo haasawin kamii irra jiru san baruu. No, ilaa dhaggeeffadhu Munir dhaggeeffadhu. Isaan illee haasaan himi. Nulle dhugaa uummata Oromoo dhugaa mubeecha uummata Oromooti himna siigalee akkuma isaan jalloo akka waan Mubaarak Musammaa Oromoo miidhee Oromoo balleesseetitti siigalee summii Oromootitti gaffacaasaa jiran nulle dhugaa Oromoo uummata Oromootitti dhugaa Mubaarak Musammaa uummata Oromootitti him maaliif dhaabbatan hafoo maa dhaabbatan hay gurbaan kun Oromoo gargaaraan turre gurbaan kun Oromoof jecha dhibamee bar Oromoo aarsaa kabalaa ture mi nulle hin himna wallahi nagalee jira. Jalan TV Munir. Me
bona xiyyeeffannaa isaa irra jiramu ni beekaa namni namni san waan namni ta'e san ni beekna namni Oromoon isaan hin beekne hin jiru ndaa'um waa yaadame ol mee Munir dhageeffannu Munir ati wanni takkatti bar ati dhageeffannu Munir abdi ogguta fidar ayya sabboona dubbadhu laale akka tokko abdi ni beekta namni tokko Mubarak kana duranu Oromoon hin tuin sigalte wanni namni beeku qabu jira Oromoo Mubarak hin jaalatti maalif Mubarak oso qaama isaa yookaan fuula isaa yookaan sheeppii inni qabu hin jaalatin hojii isaa jaalatti Oromootu Mubarak jibbeechuun if gowwoomsuudha murna gartee wal jaare ka hinaafaan butuchiteetu murna Mubarak irra wal jaare ka hinaafaan butuchite Mubarak akkamitti bira dabraa Mubarak akkamitti jaalala hawaasaa kana horata warra jawutu irratti wal jaare jibbaasaa lallabaa tures lallabu jira malee Oromoon kutaa kudha tokko hin jaalata Oromoo bira dabree Itoophiyaa guututu jaalata Mubarak yaa jirana leenci dhageeffadha leenci gaafa du'ee humna isaa beekaa jedhe Mubarak jechuun akkasi maaliif leenca Oromoo miti Itoophiyaa guutuu Araba beer sabooti hunda addunyaatu jaalata gurbaa rabbi jaalala kanneef rabbi irraa muratini kanaafi nama akka Ustaaz Raayyaa Boonjaa kanaa isa jaalata nama akka Khadiir kanaa isa jaalata dhageeffadhu waalaikum salaam meetii qabadha sabboonaan dubbataara nama akka Khadiir martuu nama akka Ustaaz Raayyaa Boonjaa kana nama abbaa qabeenyaa akka Mansuur Jamaal kana ummata Itoophiyaa guutuutu mucaa kana jaalata Fushurwana kana tokkotti jaatuni Mubarak zilte echayo olde minage bachi hantuuta duuti ergamtuu bututuudha jechuudha kanaafi Mubarak musamma fayyaan nama hunda qabdi fayyaan namuutirraa waan hin qabdu nuti Mubarak ni jaalanna bakka dhugaa dhaabbanna Mubarak insha Allah